Barataa, hojjetaa, content creatorii, marketerii akkasumas nama gosa hojii kamuu irra jiru yoo taatan AI kana fayyadamuutu isin irra jiraata. Akkuma beekamus yeroo ammaa AI'n akka addunyaatti fooyya'insa gurguddaa guyyaa guyyaan argamsiisa. Imala guddina isaa akkuma itti fufetti jira. Haa ta'u malee garuu namoonni baay'een AI itti fayyadamuun bu'aa irraa argachuu qaban argachaa hin jiran. Kanneen itti fayyadamaa jiranis ammoo humna guutuu AI'n tokko qabu sirriitti irraa fayyadamaa hin jiran. AI guyyaa har'aa jiran garaagaraa keessaas ammoo ChatGPT'n dursa waan dhufeef inni qofti AI barbaachisaa ta'e akkasumas isa qofa fayyadamuu akka qabanitti godhanii namoonni hedduun ni yaadu. Haa ta'u malee garuu kun ilaalcha dogongoraati. Sababiin isaas yeroo ammaa kana AI dhaabbata Google kan ta'e Google Gemini AI faayidaa gurguddaa kennuu danda'u kan wanta ulfaataa fi cimaa ta'e garaagaraa furuuf fiichariiwwan gargaaru garaagaraa kan hedduun namaa itti fayyadamaa hin jirre AI of keessaa qabudha. AI dhaabbata Google ta'e kun egaa barreeffama barreessuuf, riisarchii garaagaraa gaggeessuuf, suuraa yookaanis imeejii jenereet gochuuf, viidiyoo samaraayiz gochuu fi wantoota kana fakkaatan garaagaraa irratti AI hedduu tokko nu gargaaruu danda'udha. Wanti nama ajaa'ibu ammoo Google Gemini akka AI chatbootii kanneen biroo gaafiif deebii qofaaf AI gargaaru qofa osoo hin taane Google search engine waliin integrate ta'uun illee live data yookaanis ammoo data waqtaawaa ta'e nuuf kennuu AI danda'udha. Akkasumas ammoo Google Workspace garaagaraa kanneen akka Google Docs, Google Gmail, Google Drive fi kanneen kana fakkaatan waliin integrate ta'uunis hojii guyyaa guyyaan nuti hojjennu adda addaa keessatti productivity keenya akkaan dabaluuf AI hedduu tokko nu gargaaruu danda'udha. Viidiyoo kana keessattis egaa barnoota Google Gemini kana gadi fageenyaan sirriitti kan waliin barannu ta'a. Namni viidiyoo kana obsaan haga xumuraatti daawwate ammoo wantoota hedduu akka irraa baratu abdiin qaba. Chaanalii keenya kanaafis haga ammaa maatii hin taane taanaan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Asumaan isiniin jecha kallattiin gara barnoota keenyaatti haa dabarru. Akkuma duraan isiniif kaasee egaa artificial intelligence guyyaa har'aa kana irratti hedduu tokko tuulii nama kamiifiyyuu barbaachisaa ta'edha. Barataadhaaf, hojjetaadhaaf, creatoriidhaaf, marketeriidhaaf namoota gosa hojii kamirratti argamaniifiyyuu AI'n guyyaa har'aa baay'ee tokko barbaachisaadha. So AI'wwan guyyaa har'aa jiran kanneen keessaa viidiyoo kana irratti Google Gemini jalqabarraa kaasnee haga advanced user isin gochuu haga danda'utti kan waliin ilaallu ta'a. Mee jalqaba irratti what is Google Gemini yookaanis ammoo Google Gemini kunumti maalidha kan jedhurraa haa eegallu. Google Gemini kuni AI assistantidha yookaanis ammoo AI chatbootii dhaabbata Googleetiin develop ta'edha. Akkuma ChatGPT'n dhaabbata OpenAI dhaan develop ta'e, Gemini AI ammoo dhaabbata Googleetiin develop ta'edha. Interfaceinsa, interaction yookaanis ammoo ruuliiwwan garaagaraa ChatGPT dhaan kan wal fakkaatu yoo ta'u wantoota dabalataa ChatGPT irraa adda isa godhullee kan qabudha. Google Gemini tekstii, imeejii, audio, dokumentii akkasumas viidiyoo fi daataawwan garaagaraa understand gochuu fi process gochuudhaan inputii keenya irratti hundaa'ee respondii yookaan outputii AI nuuf kennuu danda'udha. So Google Gemini multimodal AI dha. Multimodal AI yeroo jennu AI wantoota garaagaraa kanneen akka imeejii, audio, dokumentii, viidiyoo kallattii adda addaatiin inputii fudhatee deebii garaagaraa nuuf kennuu danda'u multimodal AI jennaani. Google Gemini kana egaa weebii yookaan internet browserii device keessan irraa qabdanii fayyadamuu ni dandeessu. Akkasumas bilbila keessan irraa illee Play Store irraa Androididhaaf download godhatanii fayyadamuu dandeessu. iPhoneidhaaf ammoo App Store irraa download godhachuudhaan Gemini kana fayyadamuuti ni dandeessu. Itti aansuudhaan what makes Gemini different? Mee Google Gemini kana AI kanneen biroo irraa maaltu isa adda godha kan jedhu haa ilaallu. Ni jalqaba no image generation limit. AI garaagaraa yoo ilaaltanii imeejii tokko generate gochuudhaaf jara irratti yookaan kreditii isinii kennu yookaan pointii isinii kennu sana xumurtanii ennaan limitii isin godhu isin daangessu. ChatGPT'n akkuma beekamu guyyaatti imeejii 4 qofadha. Think 4 natti fakkaata 4 qofadha kan akkasin generate gootaniif isiniif eeyyamu. Google Gemini garuu limitii hin qabu. Haga feetan freedomiidhaan generate godhachuuti ni dandeessu. Inni kan biraan massive context windows kan jedhudha. Inni kun maalidha? Informationiiwwan gurguddaa yookaan large ta'an fakkeenyaa fi programmingii irratti fudhattanii koodii repository guutuu ta'uu ni danda'a. Akkasumas contentii irratti ammoo viidiyoos haadheeraa akkasumas dokumentii irra dhuftan ammoo dokumentii peejiinsa hedduu ta'e upload gochuudhaan sana process gochuu danda'a. AI modeliiwwan garaagaraa garuu dokumentii peejii haga kana malee upload gochuu hin dandeessu jedhanii limitii siin godhu. Google Gemini bira garuu wanti akkana hin jiru jechuudha. Inni kan biraan Google Gemini AI kanneen biroo irraa adda isa godhu ecosystem integration kan jedhamudha. Kunis maalidha? Guyyaarraa Android device irratti especially namoonni Android userii taatanii applicationiiwwan kanneen akka Gmail, kanneen akka YouTube, Google Photo fi wantoota garaagaraa device keenya irraa ni qabna. So Google Gemini guyyaarraa deviceewwan keenya irratti applicationiiwwan kanneen waliin integrate ta'uudhaan akkasiin applicationiiwwan kanneen waliin haala salphaadhaan interact gootaniif hedduu tokko
ni gargaara. Dabalataanis ammoo Google Workspace kanneen jedhaman akka Google Docs, Gmail, Drive fi kanneen kana fakkaatan irratti integrate ta'uudhaan achirratti illee hidhata bareedaa uumee dhimma isin achirratti raawwattan irratti hedduu tokko gaayid isin godhee kan isin gargaaruu danda'udha. Inni kan biraan GeminiAi AI modelii kanneen biroo irraa adda isa godhu local language processing irrattidha. Especially afaanota biyya keenya kan akka afaan Oromoo fi Amhaarik irratti hedduu tokko AI haala bareedaadhaan gaaffii gaafatameef deebii kennuu danda'udha. Afaanota kanneen post gochuu irratti illee AI kanneen biroo irra caalee argameeti ni jira jechuudha. Itti aansuudhaan akkamittiin Google Gemini kana access gochuudhaan fayyadamuu akka dandeenyu waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti kompiitaraan fayyadamaa kan jirtan taanaan jalqaba irratti internet browserii akka Chrome yookaanis Firefox kanuma qabdan tokko ni bantu. Itti aansuudhaan bakka searchii kana irratti Gemini AI jettanii haala kanaan searchii gootu jechuudha. Kanneen bilbilaan fayyadamtan ammoo Play Store irraa Google Gemini app jettanii buufachuu dandeessu. App Store irraa illee haaluma kanaan download godhachuu dandeessu jechuudha. So itti fayyadamni isaa device kamirratti wal fakkaataa waan ta'eef haala kanaan itti haafufnu. Browserii irratti wayita searchii gootan egaa haala kanaan jalqaba irratti Google Gemini isiniif dhufa. gemini.google.com jettanii illee seenuutii ni dandeessu. Kana irratti wayita kilik gochuudhaan bantanii jalqaba irratti akkasin login gootaniif sin gaafata yookaan akkasin sign in gootaniif sin gaafata. So sign in jettuun jechuudha. Sign in gochuudhaaf Google account qabaachuu yookaanis ammoo Gmail kanaan dura banattan qabaachuutu sin barbaachisa. So Gmail device keessan irraa qabdan tokkoon jalqaba irratti sign in gochuutu isin irra jiraata jechuudha. Itti aansuudhaan egaa ergi sign in gootanii booda gara fuula kanaa yookaan gara interfeesii kanaattidha kan isin fidu. Tokkoon wantoota fuula kana irratti argamanii waliin haa ilaallu. Bakka kana irratti ask Gemini kan jedhu akkuma argitanii kun prompt box jedhama. Prompt box jechuun bakka isinitti prompt keessan yookaanis ammoo gaaffii keessan itti galchitanidha. Inni kan biraan fuuldura kana irra jiru upload bataniidha. Upload batanii kan irra dhuftanii faayila yookaan dokumentiiwwan garaagaraa upload gochuudhaan waa'ee faayila sana gaaffii gaafachuutti dandeessu. Kan jalqabaa kuni faayila sana device keessan irraa yeroo galchitanidha. Bilbila keessan yookaan kompiitara keessan irraa. Kan lammataa kun ammoo Google Drive keessan irraa faayila sana yeroo upload gochuu barbaadan asirraa seentu. More upload way jedhee as biraa ammoo footoo Google Photo irraa yookaanis ammoo notebooksii keessan irraa dokumentiiwwan garaagaraa upload gochuudhaan waa'ee dokumentii sana gaaffii gaafachuutti ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan create image kan jedhudha. Gemini kan irratti image generate gochuudhaaf yookaanis suuraa uumuudhaaf gara create image kan jedhu kanaatti jalqaba switch gochuutti isin irra jiraata. Kana filachuudhaan canvas kan jedhu kun ammoo wantoota akka koodii, wantoota akka programmingiidhaan wal qabatan akkasumas wantoota akka presentationidhaan wal qabatan hojjechuudhaaf asirraan seenna. Deep research kan jedhu kun ammoo riipoortiiwwan diteeliitaan garaagaraa yoo kan barbaadan taatanii asirraan seentu. Create music kun immoo audio garaagaraa, muuzikii garaagaraa hanga sekondii 30tti uumuudhaaf asirraan seentu. Guide learning asirraan ammoo wanta tokko yoo konseptii tokko barachuu barbaadan asirraan seenuudhaan steppiidhaan isin barsiisuutii ni danda'a jechuudha. Wantoota hedduu ofirraa ni qaba. Upload bataniin kun jechuudha. Fuuldura kana irraa ammoo kan isin argattan modelii Gemini'ti. Modeliin Gemini ammarratti highest isaa 3.5 flashidha. Kuni wantoota hunda irratti generaalii kan isin gargaaruu danda'udha. Fastest answer yookaan ammoo laayitii ta'e yookiin gabaabaa ta'e ariitiidhaan akka isiniif deebisuu yookaan feetan ta'e gara 3.1 flash laayitii kanaattidha kan isin switch gootanii jirtanii. Pro kana irratti ammoo wantoota akka programmingii yookaan maatsiidhaan calculationidhaan wal qabatan reasoningidhaan wal qabatan yoo gaafachuu feetan gara 3.1 pro kanaatti haala kanaan jijjiiratu. So thinking level isaa standard irra jira. Kun maalidha? Most question yookaan ammoo gaaffiiwwan hedduu analyze godhee akka inni deebisuuf standard irra osoo keessanii bareedaadha. Extending kun immoo complex problem solving irratti yookaanis ammoo gaaffiiwwan baay'ee tokko complex ta'an solve gochuu irratti extended kan jedhu kanarratti jiruutii ni dandeessu. Ammaaf defaultii yookaanis ammoo kanuma inni nuuf kenneen itti haafufnu. Fuuldura kana irratti ammoo mallattoo maayikiraafoonii ni argattu. Kana irra kilikii gochuudhaan sagalee keessaniin afaan barbaadan fayyadamuudhaan mallattoo maayikii kana irratti tuqxanii Gemini waliin sagaleedhaan illee haasa'uutii ni dandeessu jechuudha. Side baarii kana irra wayita dhuftanii jalqaba irratti kan isin argattan new chatidha. Chatii haaraa Gemini waliin gochuudhaaf asirraan seentu. Search chatiin kun ammoo chatiiwwan kanaan dura gootan yookaanis ammoo chatiiwwan kanaan dura Gemini waliin haasoftanii yoo jiraate bakka kana irra dhuftanii waa'ee chatii sana Gemini wajjin haasoftanii chatii sana yoo barbaadanii argachuun isinitti ulfaate bakka kana irra dhufuudhaan jecha tokko yookaan wanta yaadattan galchuudhaan salphaatti search gochuudhaan chatii sanas keessaa baafachuutii ni dandeessu. Inni kan biraan library jedha. Library kana keessatti ammoo imeejiiwwan isin kanaan dura generate gootan garaagaraa yoo deebistanii itti fayyadamuu feetan library keessa deemuudhaan bakka kana irra imeejiiwwan yookaan suuraawwan garaagaraa Gemini irratti generate gootan asir bira dhuftanii argachuuti salphaatti ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan nootbuukidha. Nootbuukiin kun ammoo akka folderiiti. Kunis maalidha? Chaatiiwwan garaagaraa wal fakkaatan yeroo garaagaraa irratti gootan
bakka tokkotti manage gochuudhaaf yookaanis immoo organized haala ta'een kaa'achuudhaaf kan isin gargaarudha. Fakkeenyaaf bakka kana irratti nootbuukii kanaaf ABC jedhee haala kanaan create gochuutiin nan danda'a. Garuu isin wanta yaadattanii fi wanta kaayyootti fayyadamtan sana wal fakkaatuun moggaasuu isin irra jiraata. Bakka kana irratti egaa ABC notebook kan jedhu kana irratti chaatiiwwan add gochuu barbaadan as fakkeenyaaf chaatii kana as keessa galchuu barbaade akka folderiitti as bira dhufuudhaan itti aansuudhaan add to notebook hin jedha. Then notebookii an qabu keessa notebookii ABC kana irratti add godha jechuudha. As keessas chaatiiwwan an qabu garaagaraa keessas wantoota yaada wal fakkaatan yookaan immoo hojiiwwan wal fakkaatan garaagaraa kana irratti hojjechaa jiru. Folderii kana keessa yookaan notebookii kana keessa salphaatti kaa'achuudhaan manage godhadhee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Gajjallaa kan irra kan jiran ammoo recent chaatii nuti GeminiAi waliin goonedha jechuudha. Gara gadii kana yookaan gara gajjallaa kan irra buutan profaayilii keessatti jira. Fuuldura isaa mallattoo seetingiitu jira. So si'a tokko seetingii sana irra tuquudhaan activity kan jedhutu jira. Kunis activity isin GeminiAi waliin gootan garaagaraa bakka inni irratti galmaa'udha. Wanta isin asirratti gaafattaniin activity keessatti galmeessatee adeema. Wanta kana yoo hin barbaanne off gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan personal intelligenceedha. Baay'ee tokko murteessaa seetingiin kuni. Kunis maalidha? GeminiAi wanta isin kanaan dura waliin chat gootan yaadachuudhaan waa'ee keessan hubatee sana irratti hundaa'ee yeroo itti aanu gaaffii isin gaafataniif deebii personalized ta'e akkasiniif kennuuf memory kan jedhu kana on gochuutu isin irra jiraata. Chat history keessan immoo akka hin dubbisne yoo kan barbaadan ta'e kana off gochuu dandeessu. Inni kan biraan baay'ee tokko murteessaa ta'e connected apps kan jedhu kanadha. Connected app kana haala kanaan bannee ilaallu. Kunis maalidha? Google Workspace duraan isiniif ibsee kanneen akka Gmail, kanneen akka Google Docs, Google Slide fi wantoota akka Google Drive kana haala kanaan as bira dhufnee onii gochuudhaan Google GeminiAi keenya wajjiniin connect goona. So wayita GeminiAi waliin chat goonutti mallattoo @gmail jedhu qofa mention gochuudhaan salphaatti osoo asirraa baanee emailii keenya dhaqnee yookaan gmailii keenya deemnee banuu nurra hin jiraatiin wantoota achirra jiran meseejiiwwan achirra jiran garaagaraa dubbisee analyze godhee riippoortii yookaan immoo samaree kan nuuf kennu gochuu dandeenya. Salphaadhumatti workspaceewwan kanneen waliin osoo as GeminiAi kana irraa hin bahin interact gochuuf waliin communicate gochuudhaaf seetingii kana on gochuutu nurra jiraata. Inni kan biraan YouTube keenya waliin illee salphaatti interact gochuudhaaf osoo GeminiAi kana irraa hin bahin yookaan immoo YouTube gaaffii barbaanne salphaatti haala barreeffamaatiin deebii gaafannee argachuudhaaf seetingii kana on gochuutu nurra jiraata jechuudha haala kanaani. So servisiiwwan kanneen illee as keessa kan feetan on gootanii GeminiAi waliin connect gochuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaan wantoota kanneen fuulduratti ni ilaalla. Ergi waa'ee interfeesii GeminiAi haga kana walii ilaallee itti aansuudhaan ammoo gaaffii nuti gaafannu tokkoo fi GeminiAiin deebii nu kennu irratti hundaa'ee tarkaanfii nuti fudhachuu dandeenyu yookaanis ammoo interaactioniiwwan garaagaraa nuti gochuu dandeenyu waliin haa ilaallu fakkeenya fudhanne jechuudha. Kanaafis GeminiAi irraa deemuudhaan bakka kanatti gaaffii tokko haa gaafannu. Fakkeenyaaf what is artificial intelligence jedheen haala kanaan gaafadheeni submit. Akkuma argitanii Google GeminiAiinis gaaffii an gaafadheef deebii haala kanaan naa kennuutti argama. So as biratti akkuma argitanii mallattoo lamatu jira. Ni jalqabaa copy prompt kan jedhudha. Promptii olii kana yoon copy gochuu barbaade kanatti bu'een copy godhaa bakka biraatti yoon fayyadamuu fedhe jechuudha. Inni lammataa edit prompt. Promptii keenya kana dogongoraan galchine yoo ta'e fakkeenyaaf edit jechuudhaan what's artificial intelligence jennee kaanee please describe with examples. Example fayyadamee akka inni naaf ibsuun barbaade. So update kan jedhu irratti kilik gochuudhaan akka inni irra deebi'ee naaf ibsuun godhaa jechuudha. Xumura kana irra immoo wayita dhuftanii good response bad response kana dhiisuu ni dandeessu rakkoon qabu. Inni biraa murteessaanii copy response kan jedhudha. Wanta isiniif deebise yookaan deebiin isiniif kenne kana mallattoo kana irra kilikii godhachuudhaan copy gochuu ni dandeessu. Tuqaa sadii kana irra kilikii godhachuudhaan illee branch new chat jettanii chaatii kana fudhattanii branchii biraa uumuudhaan achirratti waa'ee chaatii isa kanaa waliin wal qabatan garaagaraa gaafattanii deebii fudhachuu ni dandeessu. Lesson jettanii ammoo gara sagaleetti illee jijjiiruudhaan akka inni isiniif dubbisu gochuu ni dandeessu. Export to docs jechuudhaan ammoo Google Docsdhaan akka inni isiniif kennu gochuu ni dandeessu jechuudha. Draft in Gmail gara Gmailii keessatti illee draftii isaa akka inni isiniif ergu gochuu ni dandeessu. So settingiiwwan kanneen as biraa haala kanaan salphaatti fayyadamuuti ni dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan mata duree baay'ee tokko murteessaa ta'e waliin haa ilaallu. Basic prompting techniques kanneen jedhaman wayita GeminiAi kana waliin gaaffii gaafannee interaactionii garaagaraa goonutti akkaataa nuti itti gaaffii gaafannu baay'ee tokko murteessaadha. AI kamii waliin iyyuu gaaffii isin gaafattan haala bareedaadhaan ibsa bareedaa waliin gaafattan jennaan deebii bareedaa isiniif kenna. Gaaffiin keessan ammoo wanta qindoomina hin qabne taanaan akkuma sana AI'n sunis confused ta'a waan ta'eef deebiidhuma oliif gadi ta'e wayii isiniif kenna jechuudha. So steepiiwwan kanneen hordoftanii AI tokko gaaffii gaafachuu qabdu. Inni jalqabaa roolii kennuu qabdu. Gaaffii keessan keessatti AI sanaaf
roolii yookaan gahee hojii akka maalitti akka inni akti gochuu qabu ittiin murtiin irra jiraata. Inni kan biraan taaskii gosa hojii inni hojjechuu qabu maal akka inni ta'e ittiin murtiin irra jiraata. Kontekstii illee kennuu fi riiziningii ibsuufis irra jiraata. Outputiin isiniif kennu haala maalitiin formaatii maalitiin akka inni ta'uu qabu. Xumura irratti ammoo maalirra gahee AI'n sun dhaabbachuu akka inni qabu akkuma fedhetti akka inni barreessu osoo hin taane stopping wordii kennuudhaan maalirratti akka inni xumuruu qabullee ibsuufis isinirra jiraata. Waa'ee promptingii kanaa wajjin wal qabatee viidiyoon duratti gadi fageenyaan prompt engineering irratti isiniif qopheessee jira. So viidiyoo sana seentanii diteellii gadi fageenyaan hubannoo guutuu argachuutii ni dandeessu. Mee fakkeenya ulaagaawwan kanneen bakka kana irratti ibsaman hunda bakka tokkotti qabatee waliin haa ilaallu. Kanaafis Google Gemini irra dhufuudhaan promptii kanan galchee fi promptiin kunis maal jedhaa act as a professional YouTube script writer kuni roolii kennaafi jirra rooliidha jechuudha. Then write a 3-minute YouTube video script titled Top 5 AI Tools Every Student Should Learn in 2026 kan jedhu immoo akka taaskii yookaan gahee hojiittan kennaafi jira. Itti aansuudhaan the content is meant for total beginners with no technical background who want to transition into tech kan jedhu kun ammoo kontekstiin irra dhaabbatee naaf deebisuu qabuun haala kanaan ibsaafi jira. Then think step by step to explain the concepts and use clear everyday real life analogies like cooking or driving to make it intuitive kan jedhu kun ammoo akka reasoning galcheefiitiin jira. Then itti aansuudhaan format the response in clear markdown with explicit placeholders for visual b-roll scenes and use bold text for emphasis kan jedhu kun ammoo haala inni output kiyya naaf kennuu qabuun ibseefi jira. Xumura irratti ammoo limit the entire script to a maximum of 800 words. Do not include any complex code blocks and end with a brief 2-sentence summary conclusion jechuudhaan stopping haala kanaan ibseefi jira jechuudha. Ulaagaawwan 6 duratti ibsine kanneen of keessatti hammatee jiru promptii haala kanaan galchuudhaan submitiin jedhaanii. AI'n kunis egaa sirriitti wantan ibseef kana hubachuudhaan scriptii akkaan qindaa'aa fi organized ta'e naaf barreesseeti jira akkuma argitan kana. So AI tokko irratti yookaan Google Gemini kana irratti akkaataa isin itti gaaffii gaafatan hedduu tokko murteessaadha. Kanaaf prompt engineering seeraan hubachuutu isinirra jiraata jechuudha. Itti aansuudhaan egaa best Gemini features kanneen jedhaman waliin haa ilaallu. Gemini featureewwan baay'ee tokko best ta'an garaagaraa of keessanii qaba. Fakkeenyaaf writing and copywriting barreeffama garaagaraa barreessuu irratti fakkeenyaaf kanneen akka imeelii irratti blog postii qopheessuu irratti video script akkuma duratti argitan qopheessuu irratti long form articles artikiliiwwan dheeroo isiniif barreessuu irratti social media caption wantoota barreeffama wajjin wal qabatan irratti haala bareedaa ta'een Gemini barreessuutiin ni danda'a. Inni kan biraan image understanding image tokko yookaan suuraa tokko upload gootanii fi kaameraan ta'uutiin mala dokumentii keessan irraa ta'uutiin mala upload gootanii fi haala bareedaa ta'een wanta achirra jiru isiniif ibsuutiin ni danda'a. Document analysis dokumentiiwwan gurguddaa ta'an kanneen akka PDF yookaanis ammoo docx upload gootanii fi dokumentiiwwan kanneen summarize isiniif gochuutiin ni danda'a. Translate isiniif gochuu danda'a. Wantoota garaagaraa akkaataa gaaffii keessaniitiin isiniif deebisuutiin ni danda'a. Coding and technical help wantoota koodii fi programming wajjin wal qabatan irratti illee hedduu tokko AI isin gargaaruu danda'udha. Mee wantoota kanneen fakkeenyaan haa ilaallu. Kanaafis gubbaa kan irra dhufuudhaan new chat jennee chaatii haaraa haa uummannu. Barreeffama barreessuu yookaanis ammoo writing irratti hagam akka inni bareedaa fi cimaa ta'e Gemini'n kuni promptii yookaan example kana kenninee fi haa ilaallu. Bloogii akka inni naaf barreessuun gaafadheeni bloogii SEO optimized ta'e mata duree kana irratti akka inni naaf barreessuun gaafadheeni jira. So akkuma argitanii Gemini'n kun gadi fageenyaan ibsa bareedaa waliin blog postii naaf barreesseeti jira jechuudha. Featurein kan biraa nuti duratti ilaallee image understanding dha. Wanta image tokko irra jiru understand gochuuti ni danda'a. Kanaafis image tokko upload haa goonuu fi device keenya irraa suuraa kanaan yookaan image kanaan upload godhee itti aansuudhaan can you clearly explain the attached image in detail jedheen gaafadheeni. So image yookaan suuraa kana irra wantoota jiran extract godhee information achirraa baasuudhaan ergi process godheetii booda akkuma argitan bakka kana irratti ibsa bal'aa naaf kenneetii jira. So kana dubbisnee wanta image kana irra jiru hubachuu dandeenya. Dabalataanis ammoo bakka kana irra dhufnee upload qofa osoo hin taane especially bilbila irratti ammoo kaameraa kan jedhutu jira. So bilbila keessaniin kaameraalee kaastanii wanta kaastan sana image sana
jalatti barreeffama barreessuudhaan akka inni isiniif ibsu gochuudhaan irraallee hubachuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan document analysis isiniin jedhee so document analysis kanaafis documentii tokko mee waliin upload goonuufi ergiin documentii kana upload godhee fi booda bakka kana irratti promptii yookaan barreeffama ulaagaawwan duraan isiniif ibse 6 sirriitti guuttatee haala kanaan galcheefiitiin jira. Then submit. Dokumentiin kun dokumentii PDF dhaan jirudha. Dokumentii peejii hedduu ofirraa qabudha. So dokumentii kana ergii analyze godhee booda akka gaaffii kiyyaatiin summarize godhee key finding akka inni baasuun gaafadhee explain difficult concepts hin jedhanii konseptiiwwan difficult ta'an garaagaraa kan inni ibsu gaafadhee akkasumas ammoo important statistics garaagaraa highlight godhee kan inni baasu recommendation kan inni kennu gaafadheeni akkuma argitan bakka kana irratti GeminiAi AI kuni ibsa bal'aa akkaataa gaaffii kiyyaatiin deebii naaf kenneeti jira. Recommendation naaf kenneeti jira. Explanation of difficult concept jedhee konseptiiwwan xiqqoo ni ulfaatu jedhaman haala kanaan ibseeti jira. Inni kan biraan bakka kana irratti summary naaf kenneeti jira jechuudha. So dokumentii isin upload gootaniif tokko sirriitti analyze gochuudhaan deebii bareedaa isiniif kenna. Jarreen kun egaa gabaabaadhumatti fiichariiwwan baay'ee tokko GeminiAi qabadhamu keessaa kanneen best jedhamanidha. Itti aansuudhaan egaa GeminiAi extensions and Google Workspace kan jedhu waliin haa ilaallu. GeminiAi extensions allow Gemini to interact directly with other apps and devices. GeminiAi extensioniin kuni GeminiAi'n appiiwwan garaagaraa waliin yookaan servisiiwwan garaagaraa waliin interact gochuuf kan gargaarudha. Fakkeenyaaf kanneen akka Google Workspace, YouTube, Google Map wantoota ammatti achirra jiranii waliin integrate godhamee haala baay'ee namootaaf mijachuu danda'uun waliin chat gochuuf kan gargaarudha. Google extension kana fayyadamuudhaaf jalqaba garuu activate gochuutu isinirra jiraata. So akkamittiin akka activate gootan isin haa agarsiisu. Gemini extension activate gootanii fayyadamuudhaafis jalqaba gara GeminiAi fayyadamaa jettanii ni adeemtu. Itti aansuudhaan gajjallaa kan irraa mallattoo settingii ni jira. So isarratti si'a tokko kilikii gootu. Itti aansuudhaan bakka kana irraa personal intelligence kan jedhu jira. Isarratti kilik gochuudhaan bakka kana irraa connected apps kan jedhu ni argattu. So fuuldura isaa mallattoon aroo jira. Isa kilik gochuudhaan gara fuula kanaatti isin fida. Bakka kana irrattis egaa Google Workspace garaagaraa ni jiru. Jarreen kana asuma GeminiAi kan irratti haala salphaadhaan jara kana waliin interact gochuudhaaf jalqaba kana activate gootu yookaan toggle kana on gootu jechuudha. Dabalataan jarreen kanas Google Photos, Search Services, YouTube jarreen kana illee keessaa kan feetan waliin haala salphaatti interact gochuudhaaf dursa jarreen kana toggleewwan kanneen on gochuudhaan haala kanaan activate gochuutu isinirra jiraata jechuudha. Ergi jarreen kana haala kanaan activate goonee booda akkamittiin akka itti fayyadamnu immoo isin agarsiisu. Kanaafis new chat jennee chaatii haaraa tokko habanannu bakka kana irratti. Fakkeenyaaf YouTube waliin interact goonee wanta YouTube irraa barbaadnu tokko asas GeminiAi kan irratti gaafannee argachuudhaaf jalqaba at jenna. Itti aansinee YouTube kan jedhu haala kanaan ni barreessina jechuudha. Ergi haala kanaan barreessineetii booda gaaffii keenyatti aansinee ni gaafanna. Gaaffii keenyas akkuma argitan haala kanaan qopheessitiin jira. Act as a YouTube content research expert, find a highly viewed YouTube video about making money online in jedheeni. YouTube irra deemee wantoota online money making waliin wal qabatanii search godhee akka inni information naaf fiduun gaafadheeni. The information will be used to understand successful content strategies and identify valuable lessons for content creators. Content creator'idhaaf information baay'ee tokko murteessoo fi akkasumas ammoo strategiiwwan successful ta'an irraa fudhachuudhaaf kan gargaarudha jedheen ibsee fi then analyze the video, summarize the main ideas. Videoowwan search godhe kanneen analyze gochuudhaan akkasumas ammoo main idea qabxiiwwan ijoo kan achirraa summarize godhee akka naaf baasuun gaafadhe. Present the result using headings and bullet points jedheen output kii akkamittiin akka naaf deebisuu qabuun ibsee fi jira. Asirrattis ammoo stopping word illee kenneefiitiin jira jechuudha. So YouTube irra dhaqxanii gaaffii biraa gaafachuun osoo isin irra hin jiraatiin asuma GeminiAi irratti YouTube waliin extension irraan seentanii connect gochuudhaan wanta YouTube irraa barbaadan tokko summarize godhee fidee akka isiniif deebisu gochuutiin ni dandeessu jechuudha haala kanaani. Akkuma argitan egaa connecting to YouTube jedhee jalqaba YouTube wajjin connect ta'a. Erga YouTube waliin connect ta'eetii booda gaaffii kenneef YouTube irra deemee search ni godha. Erga sana raawwatee booda egaa haala kanaan video select godhee creatorii isaa akkasumas performance wantoota garaagaraa ibsa bareedaa waliin isiniif ni kenna jechuudha haala kanaan. Kun gabaabaadhumatti maalidha wanta YouTube irraa barbaadan tokko osoo ofiin tokko tokkoon seentanii search gootanii kamtu bareedaadha kamiin wayyaa jettanii duukaa dhiphachuun isinirra hin jiraatiin bakka kana irratti extensionii on gochuudhaan salphaatti YouTube irraa summary yookaanis ammoo
analysis garaagaraa argachuuti ni dandeessu jechuudha. Dabalataanis fakkeenya tokko haa ilaallu. Emailii akka inni naaf barreessuun barbaade emailii sanas immoo ergi barreessee booda Google Documentii yookaan Google Docs irra kan inni naaf kaa'uun barbaadachumaan jechuudha. Ergi barreessee booda draftii sana immoo emailii kiyya irra deemee akka inni naaf kaa'u ani immoo deemee sana edit qofa gochuudhaan akkan erguuf kanaafis jalqabaa haala kanaan Gmail jedheen Gmail extensionii haala kanaan galcha. Inni kan biraa immoo dabalataan Google Docs illee haala kanaan jalqaba ni galcha jechuudha. Maaliif Gmail barreesse kana Google Docs irra kan naaf kaa'uuf jalqaba extensionii haala kanaan galchuun qaba. Itti aansuudhaan promptii kiyyaan galcha jechuudha. Promptii kiyyaan galchattaansuudhaani. So promptiin kanaafis qopheessee jira. So promptii sana haala kanaan bakka dhufeen paste godha. Act as professional business communication specialist jedheeni write a professional email introducing my digital marketing services to potential clients. So bakka kana irratti roolii kenneeraa fi taaskii kenneeraa fi waa hundayyuu seeraan galcheefiitiin jira. Then submit. Akkuma argitanii connecting to Google Workspace jedhee connect waliin godheetii ture. Ergi Google Workspace waliin connect godhee booda deebii haala kanaan naaf barreessee jira. Digital marketing outreach template jedhee Docsiidhaan akka inni naaf barreessuu gaafadheen dokumentii irra naaf kaa'ee jira. Open wayitan jedhuunitti Google Docs kiyya irratti naaf bana jechuudha. As biratti immoo draft isaa naaf barreessee jira. Draft email jechuudha. Draft email kana copy gochuudhaan edit godhee itti fayyadamuutiin nan danda'a jechuudha. Linkii kana irratti immoo wayitan kilikii godhu Google Docs kiyya irratti email inni barreesse naaf kaa'een argachuu danda'a jechuudha. Akkuma argitan bakka kana irra Google Docs irratti barreessee email sana naaf qopheessee jira. Wantootan edit godhu qofan edit godhee erguu qofadha jechuudha email kana. So gabaabadhumatti GeminiAi extensioniin kuni osoo GeminiAi irraa hin bahin Google Workspace fi Google Product garaagaraa waliin salphaatti interact akka gootaniif kan isin gargaarudha jechuudha. Itti aansuudhaan GeminiAi for students, educators and researchers. GeminiAi barattoota namoota barnoota irra jiranuu akkasumas immoo researcheroota akkamiin akka inni deeggaruu danda'u gabaabsinee waliin haa ilaallu. So GeminiAi kuni researcheroota researchii tokko summarize gochuu irratti yookaanis immoo academic text dheeraa ta'an irratti upload godhamee akkuma duraan dubbanne summarize gochuudhaan main point baasuudhaan hedduu tokko researcheroota ni gargaara. Wanta tokko barachuu irrattis yookaanis immoo konseptiiwwan ulfaatoo complex ta'an garaagaraa illee haala salphaadhaan irraa barachuudhaaf GeminiAi kun barattoota hedduu tokko ni gargaara. Barreeffama adda addaa illee barreessuu irratti hedduu tokko ni gargaara. Exaamii qormaata qopheessuu irratti akkasumas reezumii fi cover letterii garaagaraa qopheessuu irratti lesson plan illee generate godhee isiniif qopheessuu irratti hedduu tokko GeminiAi kun kan isin gargaaruu danda'udha. Especially barattootaa fi akkasumas educatoroota yookaan teacheroota illee hedduu tokko kan gargaaruu danda'udha. Mee fakkeenyaan GeminiAi kun akkamittiin research irratti, learning irratti akkasumas writing irratti, exam irratti akka inni gargaaru fakkeenyaan waliin haa ilaallu. So kanaafis jalqaba gara Google Gemini keenyaan ni adeemna. Then new chat haa jennuuni. Chaatii haaraa as biratti haa bannu. Itti aansinee bakka kana irratti dokumentii wayii upload goonee yookaanis immoo lecture note garaagaraa upload goonee fi lecture note sana irra akka inni qormaata exaamii baasu haa gaafannu. Kanaafis bakka kana irra dhufnee upload jennaani. Upload files jenna. Then faayila keenya haala kanaan select gochuudhaan yookaan lecture note PowerPoint ta'uu ni mala, Word document ta'uu ni mala, PDF ta'uu ni mala. Haala kanaan galchuudhaan open jennaani. Then haala kanaan GeminiAi irratti upload goona. Ergi faayilii keenya haala kanaan upload ta'e booda bakka kana irratti promptii mataa keenyaa ni galchinaa fi so promptii ulaagaawwan 6 of keessatti guuttatuun galchee fi gabaabadhumatti taaskii kennee fi exaamii akka baasudha. Exaamiin sunis 20 multiple choice question, 10 true false question, 5 short answer question kan of keessatti hammatu gaaffii akka naaf baasuun gaafadhee dokumentiiwwan bakka irra jiran analyze ergi godhee booda jechuudha. Submit. Egaan Google Gemini dokumentiiwwan yookaan lecture note'an upload godheef kanneen ergi analyze godhee booda akkaataa promptii kiyyaatiin multiple choice question gaaffii 20 as biratti argitan kanneen qopheessuutu argama. Gaaffii 20 qopheesseera. Then section lamaffaarratti ammoo true false gaaffii 10 kan qopheessuun gaafadhee akkuma argitanii gaaffii 10 itti aansee qopheesseeti jira. Section ittaanu section sadaffaarratti ammoo short answer question gaaffii 5 haala argitan kanaan qopheesseeti jira. Xumureerratti ammoo hunda isaatiif deebii ibsa ga'aa waliin, ibsa bal'aa waliin yookaan expressionii waliin gaaffiiwwan duratti turan hundaa fi deebii haala kanaan kenneeti jira. So Google Gemini haala kanaan dokumentiiwwan adda addaa yookaan kitaabota barnoota ta'uutiin ni malu lectureota garaagaraa upload goonee fi gaaffii kan nuuf qopheessu goonee barataan gaaffii sanarraa wantoota garaagaraa barachuu danda'a.
yookaan egzaamii akkaataa itti bahu garaagaraa achirraa hubachuu ni danda'a. Barsiisonni ammoo xiqqoo ishii proomtii keessan strong gochuudhaan proomtii keessan akka inni gaaffiiwwan strong ta'e baasu ajajuudhaan gaaffii qormaataaf ta'ullee asirraa salphaatti baasuutti ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan Google Gemini kana konseptiiwwan ciccimoo garaagaraa akka inni isiniif ibsu gochuudhaan irraa barachuu ni dandeessu. Akkuma duratti learningiidhaaf hedduu tokko gargaara jennee jechuudha. Fakkeenyaaf mee gaaffii tokko haa gaafannu proomtii kanan galchee fi aktas an expert science teacher jedheenii akka science expertii yookaan ogeessa saayinsii ta'etti akka inni yaadu godheeniin then explain quantum physics. Quantum physics maal akka inni ta'e akka daa'ima waggaa 12 an ta'etti yaadetii naaf ibsiin jedheen. So akkam godhee akka inni naaf ibsu konseptii sana baay'ee tokko salphisee haala an hubachuu danda'uun gaaffii kiyyaa naaf deebisaa. So konseptii gurguddaa ta'an haala salphaa ta'een bakka kana irratti naaf ibseeti jirachuudha example fayyadame. So waa irraa barachuudhaaf yookaan learning irratti Google Gemini hedduu tokko nu gargaaruu danda'a. Dabalataan inni kan biraan exaamii yookiin quiizii garaagaraa barattootaaf qopheessuudhaaf hedduu tokko illee ni gargaara Google Gemini kuni. Fakkeenyaaf bakka kana irra dhufnee upload file jechuudhaan dokumentii tokko upload haa goonu. Fakkeenyaaf introduction to artificial intelligence kan jedhu kana haala kanaan dhufnee upload haa goonu dokumentii naannoo peejii 20 gahuudha. Dokumentiin kuni dokumentii introduction to artificial intelligence kan barattoota high schoolitiif gargaarudha. So dokumentii kana ergina upload godhee booda dokumentii kanarraa kan quiizii naaf qopheessuun ajajee fi quiiziin kuni intentionii isaa yookaan kontekstiin itti naaf qopheessuu qabu barattoota high schoolitiif akka ta'utti godheen itti himaati jira proomtii kiyya keessatti. So quiiziin kuni gaaffii meeqa kan inni qabaachuu qabu maal akka inni of keessatti illee hammachuu qabu as biratti proomtii kiyya keessatti himseefiin jira. So dokumentii kana irraa quiizii gaaffii 20 kan inni naaf qopheessu proomtii ulaagaa hunda of keessatti hammachuu danda'u kenneefiin haala kanaan gaafadheeti jira. Ulaagaa keeyyatti hundaa'ee gaaffii akkaan ajaa'ibaa fi gaaffii baay'ee tokko bareedaa ta'e kan quiiziidhaaf dhiyaachuu danda'u deebii waliin naaf qopheesseeti jira jechuudha. Kana barsiisonni itti fayyadamuuti ni dandeessu. Itti aansuudhaan Gemini for content creators and marketers. Gemini kun egaa content creatorota namoota online guyyaa har'aa content adda addaa create godhan akkasumas digital marketerootaaf hedduu tokko ni gargaara. Maaliin gargaaruu danda'a brainstorm idea yookaan immoo idea garaagaraa generate gochuu irratti hedduu tokko ni gargaara. Write scriptii akkuma duratti ilaalle barreessuu irratti illee ni gargaara. Viidiyoo adda addaatii fi generate blog posts namoonni online blog website irratti hojjetanii fi blog postii draft isaa isiniif qopheessa. Inni kan biraan analyze audience engagement waa'ee product yookiin service keessan irratti engagement yookaan interaction inni qabu data audience keessanii kennuudhaan waa'ee sanaa analyze yookaan statistics guutuu argachuutiin dandeessu Gemini kana irraa jechuudha. Wantoota garaagaraa irratti egaa Google Gemini kuni content creatorota ni gargaara. Mee wantoota kanneen fakkeenyaan haa ilaallu. Itti aansuudhaan common mistakes and the best practice kan jedhu arganna. Kunis dogongora namoonni Gemini kana fayyadaman uuman maal akka jarri ta'anidha. Dogongorri ni jalqabaa giving up after the first try. Kunis maalidha namoonni yeroo baay'ee maal godhu Gemini gaaffii tokko ni gaafatu. Erga gaaffii sana gaafataniitii booda waanuma deebisana directly copy gochuudhaan inni fayyadamtu. Kun ammoo dogongoraadha. Maaliif jalqaba irratti akkaataa barbaadamuun gaafachuu dhabuu dandeessu waan ta'eef gaaffii keessan seeraan osoo isin hubatin waanumatti fakkaatan AI'n kun isiniif deebisuu danda'a. Kanaaf irra deebitanii gaafachuudhaan haga wanta barbaadan argattanutti chat waliin gochuutu isinirra jiraata. Gaaffii jalqabaatiin xumurtanii copy gochuudhaan deemtanii bakka barbaadan itti fayyadamuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Inni lammaffaan ammoo accepting AI data blindly. Data AI'n isiniif kennu yeroo kamiyyuu akkuma dhufetti accept gochuu isinirra hin jiraatu, check gochuu isinirra jiraata. Kanaafis ammoo Google Gemini kun feature Google Live check jedhamu ofirraa ni qaba. So sana fayyadamuudhaan directly live internet irra data sana check gochuu ni dandeessu jechuudha. Haala sanaan data sana fudhachuutu isinirra jiraata. Inni kan biraan hallucination kan jedhamudha. Kun immoo wijimbrii yookaan immoo jeequmsa dogongora data garaagaraa AI'n kamiyyuu ni uuma. Google Gemini illee kana uumuu ni danda'a waan ta'eef data sana sirriitti jalqaba check gootanii itti fayyadamuutu isinirra jiraata jechuudha. Inni kan biraan the human touch resultii Gemini'n isiniif kennu akkuma inni isiniif kennetti copy gootanii fayyadamuu osoo hin taane edit gochuutu isinirra jiraata. Formaatiiwwan sirrachuu qaban garaagaraa sirreessuutu isinirra jiraata. Akkasumas ammoo personal story yookaan immoo informationiiwwan isinii wajjin wal qabatan garaagaraa illee achi keessa galchuudhaan wanta sana humanize gochuutu isinirra jiraata jechuudha. So directly copy pasting hin eeyyamu waan ta'eedhaaf humanize gootanii edit gootanii itti fayyadamuutu isinirra jiraata. Inni kan biraan ammoo data security dha. Kunis maalidha?
personal information yookaan sensitive information keessan AI kana irratti fidanii galchuu hin qabdanu. Fakkeenyaaf kanneen akka legal ID yookaan wantoota akka passportii ta'uu ni malu, private financial credential, kaardiiwwan kanneen akka master card yookiin credit card information keessan wantoota akkasii fidanii asirra galchuu hin qabdanu. Maaliif AI'n kun reveal isin jedhaa godhee baasuu danda'a. Information keessan kana AI'n kun illee train ta'uudhaaf deebi'ee yookaanis ammoo of fooyyessaa deemuudhaaf daataawwan kanneen itti fayyadama waan ta'eedhaa fi informationiiwwan kanneen baay'ee tokko sensitive ta'an, baay'ee tokko informationiiwwan iccitii ta'an AI kamirrattiyyuu share gochuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Xumura irratti egaa Google Gemini kun AI chatbootii hedduu tokko fayyadamuudhaaf salphaa ta'edha. Namni beginnerii ta'e yookaan namni kanaan dura AI fayyadamee hin beekne kamuu haala salphaatti AI itti fayyadamuu danda'udha. User friendly kan ta'edha jechuudha. Akkasumas ammoo hojii hojjetan keessatti, barnoota baratan keessatti, wantoota garaagaraa keessatti AI hedduu tokko isin gargaaruu danda'udha. AI kanneen caalaa maaliif Google Workspace kanneen akka YouTube, kanneen akka Google Docs, Gmail waliin integrate gootanii information keessan achirraa qabdanii waliin chat gochaa salphaatti fayyadamuu dandeessu. Google Gemini barattoota, educatoroota, teacheroota, content creatoroota namni kamiyyuu itti fayyadamuu AI ni danda'udha jechuudha. So koorsii nuti waa'ee Google Gemini viidiyoo kana keessatti qabannee dhufne kana fakkaata. Haganaa danda'ametti gabaabsee isiniif ibsuuf jecha ariitii fayyadameetiin jira. Maybe gidduu irratti wanti isiniif hin galle yoo jiraate komentii irratti naaf barreessaa. Namoonni haga ammaa chaanaalii keenya kana subscribe hin goone jirtu taanaan ammoo subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoo kanas ammoo laayikii godhaa, hiriyoota keessaniifis share gochuu hin dagatina.